shamarran biyya Arabaatiif. Jiruu gadadoo jijjiiruuf biyya namaa dhuftanii kilooriksiin isin cicciree fooqa irraa kuftanii dugdi keessan hojiin citee boqannaa malee bultanii akka shaamaa guggubachaa qaamaan itti dhumtanii boru keessaa baanaaf jecha abdiidhaan jiraattanii akkasiin maatiif biyya rakkataa gargaartanii beelaa dheebuu hunda sabbataan hidhattanii yoomuu hin dagatamu galanni kan keessani. Waa'een keessan guddaadha ammaan jedhee barreessa isintu ilmaan dhalee hayyuu biyyaaf qopheessa isintu utubaa ta'ee diinii keenya jabeessa isintu garee ijaaree barnoota diin barsiisa isintu rakkataa gargaaree sammuu nama si'eessa taatanii lafee dugdaa kayrii hundaaf miseensa rabbiin isin haa kaayatu jannatal firdaus keessa. Hunda dubbadhee fixuuf yerootu na daangeessa dhiisuu irra jedheetii yaada xinnoo barreessa erga rabbiin na taasise dubbachuudhaaf ogeessa fedhii rabbiitiin malee namni marti waa odeessa waan rabbiin namaaf laaffise namni martuu barreessa ana obboleessa keessan amilee koo jabeessa badii koo natti himaa gorfadhaa na sirreessa. Fuula keessan bareedaa burcuqqoo fakkaatu dhaabbata keessan duraan harooressa fakkaatu isinirraa fixee kunuu alagaan osoo nyaatu haadha dhalti biyyaa osoo onnee rarraatu maal godhan jireenyi akka fedhan hin taatu rakkoof jettanii malee ilmoon haadharraan baatu ergamtuu namaa taatee dhiiga ishee ormi nyaatu waan hin dandeenye baattee hallayyatti rarraatu meeqa bahee hafee lammii koona haa nyaatu hanga jiran lubbuudhaan seenaan namarraan baatu jiruudhaaf biyyaa bahee namni yoo biyyee nyaatu wallaahi lubbuun kan koofidaa keessanaa taatu. Osoo hawwituu jireenya sagalee gaarii qabu bu'aaf bayii keessatti kaayoon kan keessan yoo cabu abdii familiin namaa hundi yoo karaa dabu hunda caalaa kan onneen koo itti na dadhabu nama qabsoo jireenyaa keessatti gufatee cabu ijji koo imimmaan danda'ee of hin qabu. Wanti jedhu gabaabsee rabbii koo na dhageessaa bakkaa fi akka hin qabnu nuti ilmaan hiyyeessaa nutti hin jabeessin gooftaa amrii harka kee keessaa du'aa fi jireenya illee biyyuma keenya keessaa nuuf taasisi yaa rabbi kanan sitti odeessaa akka nu hin ajjeefne du'a awlaa diigessaa akkuma seeneen kanafu boolla qotamte keessaa yaa rabbi hanga yoomii dhibee kana nurra keessaa rahamata keetii nu laali nuti harka qalleessaa yaa obboleewwan koo du'aa hima jabeessaa akka dafnee tarkaanfannu qormaata kana keessaa nama meeqatu kufee meeqa qabxii galmee meeqa inkombiliit godhee rabbi asii geggeessa meeqatu badii isaatiif rabbii isaatti deessa yaa obboleettii akiraa atis yaa obboleessa abdiin kutatinaa du'aa hima jabeessa. Dhiiraaf dubartiin hin hafne jiruu dadhabnaan baqanne callee cittee faffacaate taanee adda faffacaane addunyaarran jirtu biiti baqataan keenya hin qubanne hanga yoom jiraanname yaa rabbi mirga keenya dhabne hanga yoom jiraanname yaa rabbi mirga keenya dhabne.